عليكم ورحمة الله وبركاته. سكنتابا يوان كمنوف سينا ولدا أودا هولي جباب زيتني سنين إيسا دوران درسا كيسموني كباجا ست أرقمتن
maqaa waamuudhaaf yeroo naan ga'u waan ta'eef baga nagaadhaan dhuftan. Waldaan Odaa Hullee bara 2016 magaalaa Nuurambargiitti ijoolleedhuma shanan gibeetiini gaafa sana akka afooshaatti hundaa'ee hin dhaga'ama miti akka afooshaatti hundaa'ee kunis haaluma jiruu biyya kanaa rakkoo irratti du'a irratti waan tokko tokko wal qaqqabuudhaa fi bara 2016 seeraa fi heera ittiin bulmaata mataa isaa tumatee ijaarame. Haa ta'u bara 2016 dhuma keessa xiqqoo haala bara sana burjaaja'insa Oromoon keessa tureeni afooshni kun akkanatti akkasitti ijaaramuu qaba waan jedhuuni kaan haala siyaasaatiin ijaaramuu qaba kun afoosha ta'uu hin qabu waan jedhuuni xiqqoo faca'insi uumamee ture. Haa ta'u otoo abdiin kutatin waggaa 3 booda bara 2019 koreen numti duraanii fi namoota tokko tokko dabalatanii afoosha kana jabeessanii inumayyuu gara waldaatti ol guddisuudhaani bara 2019 jabeessanii ijaaran. Keessumaayyuu sochii dubartoonni kan keenya godhan waldaa kana akka miila lamaan cimee dhaabbatu godhanii jiru. Al tokko dubartoota kan keenyaa fi hamilee akkanaa kennitan hin barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf waldaa kana keessatti hirmaannaan dubartoonni keenya godhaa turan akka laayyootti waan ilaalamu miti. Dubartoonni keenya waldaa kana keessatti lafee dugdaa waldaa kanaati jechuun hin danda'amu. Karaa faayinaansiitiin karaa yaada adda addaa hamilee nu ta'uudhaan akka cimaatti nu bira dhaabbatanii waldaan kun akka luka lamaan gadi dhaabbatu godhan. Gara fuula duraatti illee dubartoonni keenya osoo nu biraan hafin akkanuma akka hamilee nu ta'anii waldaa kana fuulduratti harkaanfachiisan abdii guddaa irraa qabna. Kaayyoo fi galmi waldaa kanaa waldaan kun amantaa fi siyaasa kamirraayyuu bilisa hogguu ta'u namoonni ulaagaalee isaa guutan kamiyyuu miseensa waldaa kanaa ta'uu danda'u. Mul'ata waldichaa namoonni godina Jimmaa irraa dhufan biyya Jarman keessa jiraatan faffaca'anii walirraa fagaatanii akka hin jiraanneef walitti fiduudhaan akka seenaa isaanii aadaa isaanii rakkootti gaafa dhukkubaa gaafa du'a akka wal bira dhaabbatan gochuudha. Akkasumas namoota seenaa isaanii fi aadaa isaanii dagatan seenaa isaanii fi aadaa isaanii akka hubannoo aadaa fi seenaa isaanii irratti qabaatan haala mijeessuudha. Waldaan kun biyya kana keessatti cimee akkasumas biyyoota Awurooppaa fi akka addunyaatti akka babal'atee guddatee argamu gochuudha. Kaayyoo waldichaa rakkoo hawaasummaa fi diinagdee ilmaan Oromoo biyya alaa keessatti jiraatan hanga humni danda'ee fi haala barbaachisaa ta'een bira dhaabbachuudha. Inni kan biraan namoota miseensa kan keenya ta'an dhukkubaa fi rakkoon adda addaa gaafa isaan mudate isaan bira dhaabbachuu duutii balaan du'aa yoo qunnamee geggeessaa gochuufiidha. Akkasumas daa'imman biyya kanatti dhalatan akka aadaa isaanii seenaa isaanii qabatanii akka guddatan akka haala mijataa ta'een haala mijeessuufiidha. Kan biraan seenaa maqaa waldaa kanaa waldaan kun maqaa isaa waldaa Odaa Hullee jechuudhaan moggaafate. Waldaan Odaa Hullee biyya Jimmaa keessatti kan gadaan uummanni Oromoo Jimmaa gadaadhaan
kani gadaa jalatti matee jala bulaa turedha. Akkuma beekamu Oromoon Maccaa odaa bisil jalattidha kan inni sirna gadaatiin bulaa ture. Haa ta'uti akkasumas Oromoon Maccaa gosti Sadacha jedhamu gara Jimmaatti babal'atee gaafa jiraachuu eegalu achirraa deddeebanii odaa bisil jalatti buluun xiqqoo ulfaataa waan ta'eef karaan isarraa fagoo waan ta'eef odaa hullee kana jala dhufuudhaanii sirna gadaa tumatanii achi jalatti bulaa turanii. Odaan kunis galma ja'a qabaa isaan keessaa odaa tumaa, odaa gulantaa, odaa fardaa, odaa gumii, odaa jilaa jedhama. Odaalee kana jalatti odaalee jahan kana jalatti seera tumachuudhaan odaa hullee jala dhufanii ammoo seera tumatan sana eebbisanii seera tumatan kana murteetti godhanii akkasittiin odaa hullee jalatti bulaa turan. Sababaan ani waa'ee odaa hullee asirratti kaasee fi odaan kun odaa seena qabeessaadha garuu yeroo baay'ee Oromoo biratti hin beekamu odaan kun. Kaayyoon sababaan waldaan kun illee maqaa kana moggaafatee fi akka odaan kun beekamu yookaan immoo odaa kanaa beekamti kennuufidha waan ta'eef waa'ee odaa kanaa sini kaasee Saaliyaan illee hanga ta'e waa tuttuqaa turte. Dhumarratti akka dhaamsaatti waan tokko jechuun barbaada. Duri gaafa waldaaleen ijaaramu keessumattuu dhaabbileen Oromoo waan kanan deeggaranu in sodaatu. Sababni isaa waldaaleetu gaafa ijaaramanu gandummaatu jira, wal dorgommiitu jira, wal busheessuutu jira, waan akkasiitu jira. Isa kanaafi amma har'a wanni nuti har'a Oromoo hunda asitti afeerree fi akka wanni sun cabuufi. Waldaan Oromoon ijaarratu kan ittiin wal sodaannu, kan ittiin wal dorgomnu, kan ittiin wal dhiibnu osoo hin taane kan ittiin wal kabajnee, wal mari'annee rakkoo Oromoo bira dhaabbannu ta'uudha qaba. Kanaaf waldaaleen Oromoo biyya kana keessa jirtanis akkanumatti sagantaa akkanaa godhaati nu afeeraa wal bira dhaabbannee, wal cina dhaabbannee rakkoo Oromoo waliin warra furu malee warra waliif sodaa, warra taa'ee wal abaaru ta'uu hin qabnu. Kanumaan isiniin jedhaa ulfaadhaa galatooma. Yaada dooyee garulee garuun ooltuun boo'inaa. 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 Bunni bilchaatee guggubachuufi anaa guggubu firri qixxaatee gurgurachuufi anaa gurguru garulee garuun ooltuun boo'inaa. Ilmoo abbaa qabdu xilaan sarbi ni kaan jabbi ilmoo abbaan qabne xilaan meexxiidha ni kaan reettiidha garulee garuun ooltuun boo'inaa. Haadhatiin talaa ni dadallanti anaa dallanu akka dallantee guddisa cabdee guddiftee dhabdee garulee garuun ooltuun boo'inaa. Haadhatiin gurbaa ni gagammaddi anaa gammadu akka gammaddee guddisan cabnee guddiftee argattee garulee garuun ooltuun boo'inaa. Yaada dooyee garulee garuun ooltuun boo'inaa. Innaasii dhaytuu mirga dhaabbadhu waan saattoon jettees natti dhaammadhu. Waan saattoon jettees natti dhaammadhu anuu sii jira lafti nuu ji'a anuu sii jira garulee garuun ooltuun boo'inaa. Yaada dooyee garulee garuun ooltuun boo'inaa. Yaada dooyee garulee garuun ooltuun boo'inaa.
Doye garule garuno tumboina. Genneti ruko yasigiluko manan arsini haboqattu tata bidan namsini bosetti tata garule garuno tumboina. Doye garule garuno tumboina. Yada doye garule garuno tumboina. Doye garule garuno tumboina. Genneti ruko yasigiluko wamtan sidamu wa wagga tokko si kennan nyaaddu si jedhan baadhu garule garuno tumboina. Doye garule garuno tumboina. Wa wagga nachi kennan nyaatini jechan baatini garule garuno tumboina. Doye Garule garuno tumboina. Yada doye garule garuno tumboina. Yada doye garule garuno tumboina. Dende kuna mandesi tu kaketi mananesi tu garule garuno tumboina. Yada doye garule garuno tumboina. Doye garule garuno tumboina. Yada doye garule garuno tumboina. Pagumpa wati lama toko golare garule garuno tumboina. Yada doye garule tumboina. Doye garule garuno tumboina. Doye garule garuno tumboina. Yada doye garule garuno tumboina. Garuno tumboina. Batu duke diftu gidike garule garuno tumboina. Garuno tumboina. Nabayingara gubate ara nani sanamsu akisa damsu garule garuno tumboina. Abayona lo batela la na kawanu re garule garuno tumboina. Tumboina na bata garang karbata nansina rapsuri abba goti dagona genni garule garuno tumboina. Ilman Simbirro ya bari shasha laftadama bari kata bari mal walitana. Simbirro ya bari shasha laftadama bari kata bari mal walitana. Simbirro ya bari shasha laftadama bari kata bari mal walitana. Simbirro ya bari shasha laftadama bari kata bari mal walitana. Falada ka tani muri kanani mana patafe aga ka bari muli. Ya bari shasha laftadama bari kata. Keetirraa wal qixxaa'ee waan hin oolle booda oollu somaan buusne. Yaa barii shaashaa lafa barii kaataa barii maal walittaana. Birriitee yaa qodaa daadhii biliseen kee mana baana lamuun nuufoo nagaan taa'i. Ya bari shasha laftadama bari kata bari mal walitana. Birriitee yaa qodaa daadhii biliseen kee mana baana lamuun nuufoo nagaan taa'i. Ya bari shasha laftadama bari kata bari mal walitana. Bariitee maal walii
ulmaa'ee deessuu diinqurgaa'eere. Ulmae badaha maye de sudin karawa maye mae de sudin kurgaere ulmae lulelo niye ulma batike yomiye ulmae de sudin kurgaere. Ulmae de sudin kurgaere. Ulmae de sudin kurgaere. Ulmae de sudin kurgaere. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika salatu wassalam. Deessuun nagaataa. Ulmaan ulmaaleen caata'u. Kan ilmoon jala teessu haa taatu. Kan abbaan irraa taa'u haa ta'u. Kan haati irratti guddattu haa ta'u. Kan ilmoon jalaa guddattu haa taatu. Kan abbaa diinii siif haa taatu. Abbaa ilmii siif haa taatu. Xurii dhagna keetii siif haa taatu. Birahmatika yaa arhamar raahimin nabi majeen Allahumma salli. Amotari ammalle tari yamare ya karaa guddaa gama maaltu kooticha amma kee ciniinfuu gubaa kana ilmoo guggubii kana maaltu soogiddaa amma kee yaamare. Amotari ammalle tari yamare ya maram sile deessuun ciniinfuun jille waqtii ciniinfuu sana gulantaan caroo taate machallaarraroo taate yaamare. Ammoo tari ammallee tari yaamare. Otuman gabaa dhaqee ubboon bitadhu laata waan hin bishaaniin naqwatuman rabbiin kadde ilmoon argadhu laata waan wajjiniin nyaadhu yaamare. Shamamae ilmoo falshanaane. Shamamae ilmoo falshanaane. Shamamae ilmoo falshanaane. Shamamae ilmoo falshanaane. Deessuu jajjabeessuuf akka aadaa Oromoo keessatti illee baay'ina uummataa akka hin xiqqeessinee fi yeroo hunda akka deessuun jajjabaattee deessuuf kan godhamudha. Hamileen itti xiqqaataa kanattiin jedha. Egaa ittaansuudhaan seenaa mahbuubaa Dr. Suufiyaa hundeessuun Dr. Suufiyaanii kan waltajjiitti nu gargaara. Hamileen as badaaqa.
hayyee akka naga jirtanii isiniin jechaadha. Duraan dursee hundeeffama wadda hulee odaa hulee jechuu kiyya waggaa sadeeffaadhaa irratti argamu gammachuu guddootiitu natti mul'ata, natti dhagayama. Hedduu galatoomaan isiniin jaa. Itti aansee obboleessi kiyya Yaayaa Bashiir biyya fagoo irraa dhufee nu idditti argamaa kabajaadhaan baga nagaan nu dhuftee isiniin jaa. Akkasumas waldayni odaa huleedhaa akkuma ammaan tana dhageenyetti aadde Saaliyaan akka gaariitti hojii hojjechaa ture kuma 26 irraa jalqabee dhaloota isaarraa akkaataatti guddachaa ture har'a waan irra geessan sanirraa dabarree immoo anilleen Jimma ama tokkoon taa'ee waaniin gaafaan ichi ture san hin arkin barnoota guddaan isinirraa harkadhee hedduu galatoomaa. Ammallee wanni seenaa odaa hulee barraa barannu waa hedduutu jira. Har'aan tana sancufa keessan seennu waan konfedereeshiniin ta'e akkasumas afran qallootis bakka iyyuu Oromoon seenaa dimokiraasiitiin akka bulchaa ture hedduudha irraa barachuu teenya fuulduraas barnoota guddaa irraa arganna. Har'aan tan namoota wooma xiqqootti yaada dhiyeessuudhaaf seenaa bililleedhaa waa xiqqishoo fi akka afaan Arabaatitti maabuuba Oromoon bilillee ja'anii warri isaaniilleen akkasumatti maqaa baasanii xiqqishoo yaada isinumaa kennuudhaaf fuulduratti keessaafuu seenaan Oromootii fi Jarman eenyurraa jalqaba hoggaa jennee ilaallu seenaa keessa seenuun gaariidha waan har'aan tan irra geenyee fi waan fuula duratti deemnuus waan nama agarsiisuuf taraa duraatiif biyya Awurooppaa keessatti dubartiin Oromoodha biyya Jarman keessa tan argamtee bililleedha. Tanaaf qunnamtiin teenya Jarmanii wajjin biyya Awurooppaa wajjin taraa duraatiif intalli Jimmittiin biyya Awurooppaa biyya Jarman dhuftee waan bilillee taateef seenaan Oromoodhaa achirraa jalqabama. Kanaaf seenaan isii seenaa guddaadha jechuu kiyya. Tabiraatis dhaloota isii 18 fi 20 warri jiruus ni jira. Ichirraa itti qisha ol fuusee jiru jira. Waa hundumaafuu yeroo isiin ijoollummaa keessa turte yeroo san akkuma tana reefuun tana jettanitti Oromoo keessa xiqqishoo naannoo san nagayni hin turre bakka iyyuu akkasuma jijjiirti waa numa jijjiirti saniif jecha isiin yeroo san obboleeyyan isiitii fi abbaa isiitiis duula san irratti amrii tahanii yookiin du'anii achi booda isiin ichi fuudhanii yeroo sanitti haala jiru namoonni beeyna achi fuudhanii Gondar geessanii isii fi haadha isii Gondaritti haadhaa fi isiin addaan bahanii isiin ijoollummaatti gama Kaartuum dhayxee Kaartuum irraa gama Kaayiroo geessanii 1837 nama Jarman Prince Puklar nama jaaniin Herman Puklar yeroo sanitti mootummaa biyya Ijiptii san laaluudhaa fi akkasumatti maas biyya san keessa waan jijjiiraa keessa deddeemuudhaaf dhaqee achitti magaalatti arkee bareedumina isiitiif akkuma suuraa sanarratti agartanitti jaalatee isii warri silaa yeroo sanitti namaan naggadan irraa isii bilisa baasee achi isii wajjiidhaan gama Paalestiinaa gama Siiriyaa achirraa kaanii gama Budaapest yeroo san Hangaariyaa fi Ostraayish waliin biyya takka turanii achi wajjiin turanii achi akka isiin barattu haala Awurooppaa keessa jiran kanaas akka gaariitti beektu mana barnootaallee seenee bililleen afaan Jarman afaan Xaaliyaan nu daran dubbatti akka gaariitti akka isiin dubbattu mataan isii akka banaate yeroo san keessatti 1837
gaazexaan biyya Awurooppaa jiran cufaa'u bareedumina isiitii fi akkaataa isiin reefuun tan akka warri Jimmaa namatti keessummeessu dubbachaa turte akkasitti kabajaa guddaa nama keessummeessaa akka turte ni himanii. Kanaaf seenaan isii seenaa guddaadha. Akkasumaan immoo wanni maas irra guddaan itti yaadannu yeroo san keessatti walliftuudha isiin wallee hedduudhaas namni Jarman tokko hedduurraa katabee jira. 97 Dr. Gammachuu Magarsaalleen waan isiin wallisaa turte sanirra toora wallee 106 akkana katabee jira. Sani ichittis kan hin katabinis warri Jarman kan katabanii arraan tana laayibireerii bakka isiin itti tarraa booda paalaasii isiin keessa turte keessatti muuziyeemiin isiin jira. Bakka isiin itti awwaalamtelleen akkasumatti jira. Arraan tana silaa footoo isiitii fi seenaatii fi akkaataa isiin itti jiraachaa turte biimaadhaan isin garsiisuu dhufeetiin silaa kompiitara kiyyallee fidadheetiin dhufee naan mijjooyne yookiin haalli maanta namijjawaa miti fuula duraa itti deebinee akka gaarii qoranna. Seenaan isii tan Awurooppaa jiru wanni hedduutti beekamuuf eega isiin akhiramte boodaas 1844tti diishinariin duraa afaan Ingiliishiitii fi Jarmanii afaan Oromootiin laataan kan bahe nama isiirraa qoratee Kaarl namni jaaniin katabamee jira. Yeroo sani Oromoo wanni jaamaa Awurooppaa keessatti kan dhagayamte. Kan kanaaf seenaan naannoo sanii seenaa biyya Awurooppaa keessattis akkuma reefuun tana Saaliyaan jettee Ingiliiz Xaaliyaan naannoo san kophaa osoo hin ta'in Awurooppaa keessattis beekamuu akka ta'e taraa duraatiif maqaa Oromoo maqaa namni biraa nuu baase san osoo hin ta'in maqaa ifi ibbaafneef akka mul'attu ka godhe isiidha. Achirra dhaabbatameeti gaa Hayilee Fidaanfaan warri namoonni barnoota biyya Jarman dhufan 1970 kana booda warri Afrikaatii cufti as dhufanii chi booda qorannaan Oromoo irratti ta'a biyya Jarman keessa deemaa ture. Ammoo handhuurti bilillee akka ta'e seenaan ni agarsiisa. Ammoo wanni nurraa hafu dhaloonni ma jirtan wanni nu wal gargaarru manguddoon isinitti idaanee seenaa isii kan Awurooppaa jiru akka gaarii qoratamee jira. Muuziyeemii jira, kitaabban hedduu jira. Kanaaf immoo kan faranjiin katabde osoo hin ta'in kan ilmaan keenya ilmaan Jimmaa itti dhaqanii akka gaariitti manguddoo teenya gaafatanii akka katabnu hedduu kan wal gargaarru wal bira akka dhaabbannu abdii qaadiin waadii naagalee jira. Tanarratti akka tattaafannu abdiin qabaa hedduu galatooma fayyaa ta'a. Sagantaan bashannanaatti fufaa sagantaa bashannanaa baay'ee qabna. Amma sagantaa obbo Abiib Abbaa Joobir sagantaa waa'ee Jimmaa irratti ibsa gabaabaa nuuf kennu. Isa booda sagantaa bashannanaa baay'ee qabdanii hordofaa jennaa. Obbo Habiibiin kabajaa waliin karaa waltajjii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan jiraattan. Waggaa yeroo dheeraa waggaa 3 waggaa 4 dura na yaadadha. Gaafa Afooshaanii Shanangibee walitti qabamu magaalaa kanatti wal argineerra. Isa adda carraa biraa argadhee siin agarree hadda carraa kana isin arguu kootiifis ilmaan Shanangibee baay'een gammadaa keessummeenni keenya hundi keessanuu baga nagaan dhuftan. An akka adde Saaliyaa irra naa himamee seenaa gabaabaa kan godina Jimmaa akka dhiyeessu waan ta'eef waan gaggabaabaadhuma qofa waan gurguddaadhuma qofa tuqeen haala kana keessaa dubbicha gabaabsee keessa baha. Akkuma beekamu godinni keenya maqaa Shanangibee mootummaa kitaabatti ittiin katabame malee akka seenaa Oromoo keessatti mootummaa Goonfoo jedhama. Mootummaa Goonfoo jechuun limmu Jimma Gomma Geeraa jechaadha walitti. Akkuma beekamu Oromoon Jimmaa dameewwan Oromoo Maccaa keessaa tokko yoo ta'u hiddi isaa lakkaawwatee Boorana ilma Oromoo isa hangafatti gala.
Oromoon qaaba sablammoota biyya gaanfa Afrikaa keessa jiran keessatti saba Kuush keessaa akka Saahoo, akka Beejaa, akka Beelan, akka Somaalee keessaa tokko. Uummanni Oromoo waggaa dheeraa dhaloota Yesuus Kiristoos 4,000 dura akka gaanfa Afrikaa jiraataa ture. Seenaan adda addaa ni mirkaneessa. Kun uummanni Oromoo waggaa dheeraa gaanfa Afrikaa keessa seerarraa baranna. Oromoon Jimmaa yookiin immoo godina Jimmaa ilmaan Maccaa yaa ta'u, Macca immoo obboleessa Tuulamaati. Maccaaf Tuulamni waliin Odaa Bisil, Odaa Nabee jalatti naannoo Duukam Finfinnee irraa kiiloomeetirii 30 naannoo fagootutti waliin caffee geggeeffataa turan. Achirraayi Macca Odaa Nabee irraa ka'ee gara Odaa Bisilitti Sadachaa fi Afreen gada Odaa Bisilitti gara waggaa 30 caalaa waliin jiraatan. Odaa Bisil keessa Afreen inni jedhamu gara Wallaggaa fi gara Iluu Baabooritti gaafa deemu, Sadachi immoo Gojobii fi Gibeel yedduu dhaqee qobate. Akka seenaan jaarraa 17ffaa keessa himutti naannoo sana keessa warra Innaariyaa warra jedhamutu qobatee ture. Warra kana bifuma ta'eenuu gadaa 4 moo gadaa 5 booda Oromoon naannoo sana qabatee achirratti akkuma sila ka'aa ture konfedereeshinii isaa isa jalqabaa Odaa Hulleetti geggeeffatee jecha. Akkuma sila ka'e Odaa Hullee jechuun Odaan akkuma sin beektanu muka guddaadha, muka qilxuu fakkaatu, qabbana qabuudha. Odaa jalatti seerattu uumamaa, seerattu fooyya'aa, gama kaaniin immoo jalatti waaqeffatama. Hullee jechuun kan dhufe akka manguddoon jedhanutti ijoollee durbaatu waan buqqee irraa hojjetame baatanii utuu deemanuu manguddoon gaafatanii maal inni kunii jennaan uluudhaa jedhame jechuun isarraa fuudhamee Odaa Hullee jedhama. Naannoon isaa Oomoo Naaddaa ganda Beeyyam jedhamu keessatti. Sila kaka'eera nan gabaabsaa. Oromoon jalqaba gaafa naannoo sanatti dhufee gadaa geggeeffatu akka obbo Dheeressaa Dheebuu qoratee dhiheessatti taanaan Odaa Bisil dhaabbatee qabxii gurguddaa 8 irratti mari'atee seera tume. Seerri guyyaa sana tumametu seera tumaa ullee jedhama. Kana keessa seerota gaa'ilaa, seerota guddisa ijoollee, seerota hangafaaf quxisuu, seerota hariiroof hawaasaa, seerota diinagdeef seerota siyaasaati. Jara 7 dhiisee kana keessa waa tokkittii qofan kaasaa, innis immoo hawaasa waan taaneef seera gaa'ilaati. Seerota gaa'ilaa keessa qabxii soddummaa fi akka gaa'ilaatti soddummaa fi firoomsi akka hin jirre gara abbaa 7 lakkaahatanii na dhagaha. Fuudhaaf heerumni akka tumaa hulleetti mundaahetti gara abbaa 7 lakkaahatanii gara haadhaa immoo 5 lakkaahatameeti fuudhaaf heerumni ta'a. Murtiin lammaffaa dhiirri tokko dubartii tokko qofa fuuchuu danda'a jedha. Shari'aa miti hin dallanina jirri kaan. Haa ta'u malee kan jedhu jira seericha jala. Haa ta'u malee yoo dubartiin sun dahuu hin dandeenye lammata fuuchuu fi hin ayyamamaaf jedha. Adeemsi gaa'ilaa bifa 3tu jira. Adeemsa gaa'ilaa jechuun adeemsi fuudhaaf heerumaa bifa 3tu jira. Tokko akkuma amma godhamaaru maatiin gurbaa maatiin gara dhiiraa nagaamamti sagaleen xiqqoo yoon iyyaa jira dedetan maatiin gurbaa jaarsa ergatee hin kadhataa jechaa dhagaa kadhaan duri sadhas inuma jira
dubartiin haati intalaa immoo gaafa kadhatu haati intalaa immoo milkii ilaaluudhaan intala eebbisti. Iddoon kee rafnaan kanaan sitta ta'u ilmoon gaadi'ami horuun gafaree ta'i bonaan andoodee ta'i gannaan coqorsa ta'i jettee haati eebbifti. Abbaan gurbaa mucaa fuudhu mana soddaa dhaqee yeroo mucaa isaatii intala gaafatu maal jedha mucaan keessan ilmoo taasifachuun dhufe mucaa koo ilmoo taasifadhaa. Abbaan intalaa immoo ilmi keessan naaf haa ta'u intalli koo intala keessan haa taatu ilmi keessaniif kenneeraa jedhama. Kana booda qubeelaa yookiin amartii kaa'ee seeraan fuudhaa. Gaafa fuudhu gabbara kan jedhamtu jira, bulukkootu kennamaa, loontu jira, jimaa kennamaa, buna qalaafachaa. Bifa kanaan fardaaf gaangoodhaan cidhaan fuudhama. Inni lammataa raraa jedhama. Raraa jechuun gurbaan tokko inni fuudhu sun yoo maallaqa gahaa qabaatee gara isiidhaa kennuu yoo hin dandeenye ta'e, lammata immoo dulloomee yookiin umriin isaa deemee yoo hin fuudhin ta'e, sadaffaa immoo yoo mucaa argachuu haati manaa sarraa hin dandeenye raraan godhama. Raraan intalli yookiin warri intalaa utuu hin beekin inni dhiiraa suni amaamota qophaafatee halkan bariidhaan mana cidhaa dhaqee mana jaraa gahee chaadha. Ganama yeroo laftiifu farda yeroo laftiifu coqorsaa fi ulmaa'ee baatanii farda luugama qabatanii muudama kadhatu warra maatii. Dhiira fuudhaaf dhufe harka duwwaa galchuun dhorkaa waan ta'eef bifa kanaan intala fuudhee galaa jechaadha. Inni lammaffaan raraan isinii galeera. Inni sadaffaan immoo aseennaadha. Aseennaani intalli sababaa adda addaatiin isin deebi asii kana. Intalli sababaa adda addaatiin yoo heeruma dura yoo heerumuu dhabde yoo mana taftayyi mana gurbaa qalbiin si jaallate mana gurbaa qalbii si jaallate wanda bootti hiddii naqatteet utuu inni hin beekin mana seenti. Dhattee mana keessa hiddii facaafti. Yeroo inni hiddii facaaftee tu'oo manaa yookiin qodaa bukoo yookiin waan mana keessa jiru qabde fuuchuun dirqama ta'aa jechaadha. Kanaaf durba heerumaa dhufte ari'uun aadaadhaan dhowwaa waan ta'eef bifa kanaan inni dhiiraa sun korma qalee dubbiin fuudhaaf heerumaa mirkanaa. Itti aansee seerri fuudhaaf heerumaa butii fi ababbaliin yookiin fedhii maatii lammanii ala raawwatame seenaa Oromootti yookiin yakka dhiisan qabne. Ababbaliin dhowwaadhaa haatiif abbaa hayyamaan gaafachisanii fuudhuu qaba jechaadha. Inni lammaffaa namni warra nama jalaa baasee yookiin fuudhe akka goomeetti lakkaa'ameeti qabeenyi isaa irraa saamamee hawaasa keessatti adabbii guddaan itti fudhatama. Sadaffaan namni yookiin sagaagalummaan shakkame namni sagaagalummaadhaan shakkame gocha ajaa kanarraa akka deebi'uuf yaa'iin sagalee tokkoon adabbiin barsiisuu itti murteeffamaa jechaadha. Bifa kanaan qabxii 8 sana keessaa dubbiin fuudhaaf heerumaa bifa amma sadaniin jedhee dhuma. Waan gadaa odaa hullee keessaa gadaa Oromoo biraarraa adda ta'u qabxii tokkoon isiniif hima. Innis seera makkaa horee jedhama.
Makkaa horee jechuun gadaa Oromoo biraa keessa kan hin jirre odaa hulleetti dubartii abbaa gadaa ta'e. Dubartiin abbaa gadaa taatee seerota godina Jimmaaf guddinaaf badhaadhina kan hundeesse bara isiin abbaa gadaa turteedha. Seerotiin isiidhaan murtaahe bara sana tokko tumtuu isa jedhamu kana fugaa duuguu yookiin gaagurtuu waan kana fakkaatu waan hawaasa keessatti jibbamaa ta'e sanayyi namni uguma harkaa qabu guutuun nama Oromoo sanaa wajjiniin bilisa ta'uu labsii isiin kenniteen seerarra oole. Lammata namoota Oromoon ta'in kan Oromoo keessa naannoo sana turan kan uguma adda addaa qabaataa turan mirga bilisa ta'uu hawaasa Oromoo sanaa wajjin walqixa ta'uu isiitu labse. Sababiin labsii gara isiitii kun dhufe waan godina Jimmaa keessatti odaa hullee keessatti badhaadhinni hundee yookiin seerri kan Makkaa horee irraa ka'ee ta'uutti himama. Haa ta'u malee egaa siyaasaan duris taanaan ammas taanaan maqaa wal balleessuu waan keessa jiruuf Makkaa horee kanaa maqaan dubartiin toluu maqaa adda addaatti moggaasanii isii aangoorraa buusanii abbootiin gadaa jara dhiiraatti darbanii jechuufan kaase kana. Egaa yeroo keessa dubbiin odaa hullee dubbiin gadaa godina Jimmaa kanatti yookiin Shanan Gibee keessatti suuta suutaanii dadhabaa deeme. Haa ta'u malee abbaan gadaa yookiin inni dhumaa abbaa bulguu fi abbaa boosoo jedhamu baroota 1990 keessa mootummaa nafxanyootaatiin inni walitti qabamee buttaa qaluunoom takkasii dhowwamaa dhufe. Dhumarraa amantaan Islaamaa dhufuu keessa dhimmi muka jala taa'anii kuni bara mootummaa Abbaa Jifaaris limmuttis jimmattis gommattis jeereettis dhowwamaa dhufe. Sababiin saawwamti nu dhowwameef gadaa balleessuuf utuu hin ta'in caffeetu gadaa odaa jala taa'ame dhimmi siyaasaatu murtii kennama dabalata immoo waaqeffachuu waan jiruuf amantaa Islaamaa duukaa isii waaqeffannaa jedhan sana kaasuuf hafee dhiyeenya immoo as 2005 asii biyya keenya keessatti biiroon tuurizimii fi koomishin dhimmi Oromoo walitti fidu waan guddaan odaa waan ta'eef waa tokko sirraahee bifa Oromoo amantaan tuqatin Oromoo hunda walitti qabee hojjetu irratti akka sirraahu ta'ee dubbiin kun hojii itti fufee jira jechuufan kaase. Gara dhumaa poointii tokko kaasu akkuma beekamu mootummaan Shanan Gibee keessa barri mootoliin Shanan Gibee turan suni bara jaarraa 19 keessa ture. Jaarraa 19 bara guddinni guddaan Oromoo keessa ture. Keessatti naannoo Jimmaatti sababa naganni jiruuf bunni waan jiruuf karaa limmuu nagada gurguddaa keessa waan jiruufi abbootiin akkuma yejjuutti ta'e akkuma mootummaa Guduruu, mootummaa Sayyoo, mootummaa Leeqaa qellamitti akkuma ta'e Shanan Gibee keessattis namootii abbaa gadaa turaniif abbaa bokkuu turan abbaa duulaa turani suuta suutaan gadaa sana balleessaa bulchaa naannoo ta'aa dhufaa gara mootiitti geeddaramanii jechaadha. Kun Shanan Gibee qofattuu hin ta'in naannolee yajjuuttis karaa Leeqaattis naannoo biratti ta'eera warra abbaa gadaatiif abbaa Leeqaatu suuta suutaan mootii ta'aa dhufe gaa. Mootummaa Shanan Gibee chaalenjii yookiin qormaata guddaa dhiyaate keessatti bara mootummoonni Shanan Gibee aangoorra turan sana rakkoon tokko kan uumame tokko Goojamirraa mootummaan Goojam lafa babal'ifachaa dhufaa ture. Mootummaan Shawaa kan Minilikiin hordomu lafa babal'ifachaa dhufe. Wal morkii yedduu jaraa deeme kana keessatti qormaata guddaatu mootolii Shanan Gibee qaqqabee sa'a
qabnu duukaa qaqqabxiinuma kakaasuu hin danda'u. Haa ta'u malee mootummoonni shanan gibee waan ittiin bebbeekaman gurguddaatu jira. Mootummaan kun qondaalota gaafatamaa akkaataa nama ittiin bulchanu caasaa mataa jaraa qabu. Inni jalqabaa mootiitu jira. Itti aanaa mootii immoo abbaa gurmuuti jira. Abbaa gurmuu taanee abbaa miizantu jira. Abbaa miizan jechuu beektu. Abbaa miizan jechuun nama maallaqa qabu jechaadha. Itti aanee abbaa kellaa jira. Abbaa kellaa jechuun nama daangaa to'atu jechuudha. Lammiitu jira. Lammii jechuun ambaasaaddara jechaadha. Itti aanee abbaa qoroo, abbaa gandaa, abbaa funyoo, abbaa jigaa, abbaa qawwee jedhamee caasaan an ammasin kaase kun limmuttis, jimmattis, gommattis, geerayin bifa kanaan wal fakkaatu bara sana keessa mootummaa shanan gibee keessa ture. Mootummaata shanan gibee gurguddaa keessa namoota tokko maqaa waamaa. Mootiin limmuu inni jalqabaa abbaa reebuuti. Abbaa reebuu jedhamu. Isaan dhumaa immoo abbaa gommoolii. Maqaan abbaa reebuu inni ijoollummaa Sa'iidi. Namni jalqaba islaamummaa fudhate limmuu keessaa mootii Sa'iid yookiin abbaa reebuuti. Gara Jimmaa yoo fudhanne mootummaan Jimmaa gosa Oromoo keessaa warra Odaa Hulleeti jechuun warra gosa Calliyaati. Akka beekamu seenaa Oromoo mootolii Jimmaa keessaa namoonni adda addaa bifa adda addaatiin kaasu. Haa ta'u malee kan namni baay'een irratti walii galu mootummaan jalqabaa inni jalqabaa akka namoonni lama sadii barreessanitti inni jalqabaa abbaa Faarooti. Abbaan Faaroo qe'ee mootummaa isaanii maannaa ture booda achirraa gara jireenyitti darbee jechaadha. Abbaan Jifaar mootummaa Jimmaa keessaa isa dhumaati. Abbaan Jifaar gaafa mootummaa qabatanu nama waggaa 13 hamma 15 hedduu turanii. Umrii isaanii waggaa 13 hamma 15. Haati isaanii immoo Gennee Guumeettiidha. Gennee Guumeetti jechuun intala abbaa duulaa jechuudha. Abbaa duulaa jechuun mootii geeraa jechuudha. Abbaan Jifaar ilma abbaa gommoolii mucaa arfaffaa yoo ta'an gaafa abbaan duulaa fi abbaan gommool soddummaa waliin uumanu suluma waada galaniiru. Intala koo gurbaa koo intala koo sitten heerumsiisa. Yoo intalli kan kee gurbaa isiin deesse ta'e mucaanni duraa mootii yoo ta'e duwwaadha jennaan bifa kanaan gaafa abbaan Jifaar mootii ta'anii Jimmatti himamu Jimma guutuutti lallabamee hadda mootiin abbaa Jifaar ilmi Guumeetti mootii ta'eera jedhamee lallabame jechaadha. Abbaan Jifaar maqaa lama qabu. Maqaa Oromootiin Tulluu jedhamu. Maqaa biraatiinis Mahmud ibn Daawud jedhamanii waamamu. Abbaa Jifaar jechuun maqaa isaanii maqaa mootummaati. Yeroo mootummaan Minilik namoota naannoo adda addaatii Giraazmaach, Qanyaazmaach yookiin Feetoraarii jedhee maqaa kennu kan abbaa Jifaar maqaan mootummaan abbaa Jifaar jechuutu hafee abbaan Jifaar hamma bara 1932 yookiin 34 Jimmaa Autonomous Region ta'ee hamma 1934 bulchaa ture. Waan hin qabneef qabxii waan abbaan Jifaar gurguddaa mootummaa shanan gibee keessatti godhan quunnamtii isaanii biyya alaatiif biyya keessattiif haalli bara sana waan fakkaatu waan kaka'eef yeroo keenya duukaa inuma beektuu irra hin deddeebi'u. Mootiin biraa jamaan shanan gibee keessaa kan jiru mootii Guumee mootii Guumaadha. Mootiin Guumaa inni jalqabaa Abbaalooti. Abbaaloo jedhamu. Abaaloo maqaa ijoollummaa isaa Daaliyaa Naangee jedhamu. Inni dhumaa immoo abbaa Foggii abbaa Haliimaati. Guumaa biyya gootaati. Mootii Guumaa isa gara dhumaa irratti abbaa Haliimaa fi abbaan Foggii waraana Adaalta Sammaa irratti wal lolanii Adaalta Sammaatu maal jedha siit fakkaata ji'a dhaggeeffadha. Adaalta Sammaatu Adaal jechuun nugusa Gojjam. Gabbarii jennaan Adaal jechuun afaan Oromootiin maqaa durree waan ta'eef gabbarrii adurree gabbarrii Adaalii adurreedhaa hin gabbaruu jedhama. Bifuma kanaan egaa kan Gommaa fi kan naannoo biraa ture jaarraa 18ffaa mootiin kan mootummaan Guumees akkuma kana jira. Sa'a gabaabaa keessaa kabiraa kaasuu hin dandeenye
mootummaan ni dhumaa immoo kan gommaas abbaa reebuuti gara dhumaa jira. Abbaan reebuu amantaa babal'isuu Jimmaan keessa guddisuu keessatti seenaan isaanii baay'ee beekamaadha. Jaarraa 18ffaa godina Jimmaa yoo fudhanne hamma dhiyeenyaatti yeroo lama maqaan isaa geeddarame. Bara mootummaa Haile Sillaasee Kafaa Kiflaagar Kafaa Xaqlaayizee jedhama. Kafaa Xaqlaayizaatiin awraajjaa jaha qaba. Bara sana immoo Guumaa inni jedhamu Ilubaaboor wajjin ture. Bara mootummaa Dargii gara dhumaarraa naannoon sun Ilubaaboor jedhamee magaalaan guddittiin immoo Jimmaan jedhamee waamame. Egaa godinni Jimmaa akkuma naannoo biraa waldaa Macaaf Tuulamaa keessatti waldaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan Oromoonni biraa godhan hundaa waliin godhaa ture. Gootota hedduu qabaa, qabsaa'ota hedduu jira. Carraan hin jiru carraa arganne namoota mirga namaatti yeroo sana falmaa turan hedduu nama maqaa kaasuu dandeenya. Inni akka Giraasmash Garoo, inni akka Dr. Awwol, inni akka Abbaa Hoomaa warra immoo dhiyeenya bara 1991 qabsoo bilisummaa Oromootii keessatti wareegaman irraanfachuu dandeenyu. Yoon carraa argadhe ani itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo 91 ture. Yaadannoo koo ijoollee Guumaadhaaf Geerayitti sababa adda addaa yeroo sana wareegaman maqaa jaraa galmeesseen qaba. Qabsaa'ota kana warra wareegaman, warra hidhaman, warra lafeen jiraa caccabee jiru anuu barreesseen jira. Gaafa Rabbi jedhe gadin baasa. Namni tokko immoo dhiyeenya maqaa kitaaba maqaa gootota naannoo sanaa waa dibamneef carraa biraatiin walitti deebina. Dhumarra amaanaan jedhu afooshaa ta'ee yaada polotikaa garaagarummaa adda addaa qabaanne akka Oromootti, akka hawaasaatti, akka obbolowwan, akka waliin jiraannu abdiin qaba. Yaada garaagaraa qabaadhaa waliin jiraadhaa malee yaada koo fudhachuu diddeettanii hedduu hawaasa Oromoo keessa wal dhibdeen uumamuu qabu. Galatooma.